Jaalalleen kee yeroo sana si jaallate faayuuna eessa jira maaliif? Jaalallee daamtii bar. Hin qabdu yeroo sana. Fireendi qabda turte. Fireendiin kiyya maqaan amma maqaan hin mudhiisi. Mire rakkoon qabu. Wajjirree eenyee biddeena barbaree keessa tuqannee. Wajji nyaatani? Hayyee. Wajji nyaannee akkanatti oka kaayyannee. Reetota duuka deemtu biddeena fi bishaan. waliin bashannananii. Siinqee jechuudha. Barbaree barbaree biddeena kana goone jidduun naqannee yaanee eeruu dhanyee reeno eeruu namaa seentisoo nuti taphannu mana jaarrannee. Guyyaa gaasitu muummaa. Guyyaa gaasitu. Mana jaarrannee. Shiita akkanaa kana. Mana jaarrannee. Mana jaarrannee keetti maal fa'a? Nee taphannee. Hojii ciciifte malee waan akka dhalee jechuudha. Maal dalagan wajjumaan taphatanii barumaa uummatota kan balleessine wajjin. Baay'ee jaallata turte isa. Isa ture si jaallata moo si ture jaallata? Anaatti irra jaallata. Baay'ee jaallata. Wajjirreenyee uummaan teenya isaa dhufte yoo nuun jette. Isin ciciisaatiin ooltan guyyaa guutuu roonni immoo midhaan kunoo faayoo ati waan jaalalaan beektu kunoo waan jaalalaa kunoo waan jaalalaa qabaa bara. Lilli waan jaalalaa. Jajjalakii tanaan numan fadhaa'e. Bar huccuu nama deeti bar. Laa kun haaroo nama deeti. Faayi takkaan uffatamne iyyuu. Lamaasa. Mee kana fe'oo. Kun iyyuu daalime. Laal gosa ilee garteemi. Akka ittiin qorrineeti barbaayoo. Biyya kanatti jechuudha malki kana malee hin godhatan. Kun abbaa lama naa bitte. lama biti. Mee fillaa lore naaf qayyarta gaa. Si jijjiirra garuu mootiyyuu gurraacha kana godhatanii beeku biyya arabaatti. Ani fedhuun immoo nin sodaadha. Ati jechuun magaalaa keessa deemuun feetu jechuudha duuka hoteela gurguddaa dhabuun feetu. Ayyee tokko naaf qayyarta kana hin kaayyee. Ayyee uffadhu kee dulaalime. Ifaa sibiila qabu jajjalakkee. Ka'ee kun abaaboodha barsuun. Jaalallee ofiitii waan akkasii bituu barfaayoo. Ammallee garteen ani waa hedduu sii bite ati kana godhattee ati kan garteen kun sirraa bareedee naaniin. Waan baay'ee sii bituu ta'a kana. Sii bitaallee sii bitee jiraallee mallee jiraallee. Ayyee. Sakaan immoo gaafa wal fudhatanii galtan ilaalta jechuudha. Sii galee. Ilaalime akkanumatti mitiri. Taphii kaatansa. Akkasuma Meeree tokko. Ati si macinaa. Gara dudduuba keetti. Qabadhu. Itti uffisi mee ati solka yookaan. Yoo sun guddate kana ilaalta laa. Turreefitti ilaalaafme. Akkasitti qoqollofadhuutii toora galchii ilaali. Walitti namaan cufamu. In cufama. Qaysee qabaa bar. Akkana godhaniita. Qaysee qaba cufadhu qaysee isaa. Har'a guddaadha goo. Hin gabaabsine rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Ay. Alhamdulillah rabbiin te fayyisee kunoo bar. Jaarsa gaarii akkanaaf rabbi sii kenne. Ani fadhu jaarsa. Maal? Akkam maal jechuun? Tobbolummaa naan binne. Tobbolummaa timtee? Fadhu kanaasoo jaarsan. Ayyee faayoo. Qolloo fiitii mee ittiin as deemi sosocho'a ilaali. Kanaaf waan si bashannansiisu waa hedduu si bituu ta'a bar. Tokkoof lama miti waan baay'ee. Ammallee habilii mormaallee feetee ka gurraallee feetee. Ka mormaallee warqii faachuudha bar warqii akkanaa fa'a. Ganaa waan baay'ee si bita bar faayoo. Ni bareeda. Maashaa Allah laalimi. Nama guddoo taate bar faayoon. Hin bareedu. Hin bareeda akka ajaa'ibaa wallaahi nama guddoo taate. Kanallee gubbaan hin kaayyee. Laa. Lamaffaa kaasa. Kanan kophaatti uffatta. Kanallee kunillee kophaadha. Kophaatti uffatta reet kanas faayoo. Sana ofirraa baastee akkanas kophaatti keettee ilaalta malee walirratti hin uffatamu faayoo. Uffatamu faayoo maal taateeti? Maashaa Allah bareeda. Irraa bareeda uffanni. Faayoo amma laalimee dubartoota magaalaa. Dubartoota magaalaa fakkaataa bar. Sirraa bareeda akka ajaa'ibaa. Wallaahi. Dubartoonni magaalaa akkanatti dhedheeressanii uffatu bar. Akkanatti. Laal kana garteen yeroo ala keessa baatu dhaggeeffadhu. La. Mamma keessatti nu fadda. Dhaggeeffadhu. Kisee xeeriyyaan nyaata godhu deemtu kaayyadheetiin bira. Laa kana ala keessa deemanii. Maashaa Allah durumayyuu nama akkanatti uffannaa uffatee bareedutu iyyuu waan ta'e roorroon namaa akkana godhe bar. Tokko ofirraa baasi kaati. Fadhi bareeda la. Maashaa Allah amma faayoo akkana godhe gaamma yoo Yusuuf faa dhufuu baatanii turanii maal godha beekta tokko uffatteetiyyuu yoo Yusuuf faa turan baanee faa qilleensa faa fuffudhannee deebina waan tokko iyyuu rakkoon hin jiru kana booda miti. Bakka ati barbaadde. Tigiree wajjin deema yoo sodaa. Ana si bira jira bar. Anatu gidduu keessan bu'ee deema yoo sodaatte iyyuu rakkoon tokko hin jiru. Sii galee gidduu keessan bu'ee deema gamaa gamana buutanii deemtu akka feetanitti bashannan. Kanatti kaayyadheetiniin
Khairiyaan irraa ni fudhatti. Laa fudhatu. Kan kee akkamitti fudhatu? Itti nimina ayyee. Itti nimina. Eenyutti? Khairiyyatti. Itti himnu waan tokko rakkoon qabu bara isheen. Akkasi ani si fuudhadhuun beeksisinu. Hin Wallaahi hin fudhatu. fudhattu. Waan tokko iyyuu irraa hin fudhattu. Kan achi hin kaayyadhu. Achi kaayadhuuti. Kana malee iyyuu jechuudha waan ati feete mana keessatti faala waan waan babbareedu. Addaan hin fadhu. Laala akkatti bareedula. Sitti tolee miti? Kun olaanaa egaa namni nama jaallatu waan akkasii maa nama. Harki yoonti keessaa mul'ata. Eeka. Sun bar miidhagina bartu. Sun miidhagina bartu. Ammallee waa yoo ati barbaadde gartee waan ati feetu guutuu wajji deemnee magaalaa keessa gartee waan ati barbaadde si biqil. Amma walii galleeme? Ayyee Yoo sheekni dhufanis amma waa tokko hin jettu gaa. sheekha Ammaa miti gaa guyyaa biraatti malee an ammaan tan hin fadhu. Maal guyyaa bira? Ayyee jenne akkuma rooba waliin jenne isaanati. Maal hojjetta reefi? Inni neeruma. La xiqqoo ishee bubbuleen heeruma jette beekta. Amma Yusuf akkas hin jiru. Mana namaallee baay'isee taa'uun fedhu. Mana namaa jiraa miti? Mana kun kiyyaa miti beeku. Duuba hangandi tigiree dhaguun fadhu boo. Si fuutuudhaan nu bira dhaggeeffadhu. Jaarsa kee biratti. Hangandi tigiree dhaguu. Jaarsa kee biratti eenyu iyyuu sin tuqu bar. Asuma kiriyaa. Giseen heerumee mana kiriyaa faan taaqa. Hin dhufte guyyaa tokko tokko. Dhuftee dubbista wajjin dhuftanii. Giseen hundan fadhu. Konkolaataa keessanii dhuftanii dubbisu. Konkolaataa ni bittuu. Ni bita maallaqa qabba bare. Manuma kiriyaa faadhan bulaa inni waa hunda naa bitee dhufu. Akkam jechuu gaafa jaarsi miti gaa. Telefoon akkana godhasanii naaf tila. Telefoon akkam kan maallaqa akka godhan. Akkana godhanii akkana godhasan. Telefoon akkana godhan malee wanti tokko maallaqa akkana godhan. Akkana godhanii tila. La akkatuma tachii jechuudha bar tachiisa biyya sana beektuufi. Tachii malee akkana godhan irree maa achuma malan dalagu. Giseen tokko akkana godhan deema jaanii bar. Aayipoonii sii bita. Aayipoonii isa guddaa ati feete sii bita. Beeku tachiidhaan fadha. Laa Itoophiyaa Laaptooppii sii bita. Aayipoonii sii bita. laa teesseetumaan gartee miti ati teesseetumaan akkanumatti faayiwanni goote laa biyyoota hundi intarneeta si guute gartee bakka barbaadde laaltee waan achirra laalte gartee waan akkana naa bitti naan jetta achirra laalte. Osoon gadda keenya reebu sana dhufee maaliin qaba gaafama isaan. Amma ayyuu dhufteerta rakkoon qabdu si. Reedhan eegaa bargante keenya. Dura reegaa turte. Ooruu namaa hundi seente uummanti yoon dina tumte. Amma san dhis Gaafa ijoollummaa keetii. kasanii. Itti maus jiinka. Hayyee. Ooruu namaa hundi seente reen uummanti yoon dina tumte. Waa yeroo sana maal faa yaadattame? Jaalalli kee yeroo sana si jaallatte faayuun eessa jira maaliif? Jaalallee dhaamtii bar. Hin qabdu yeroo sana. Fireendi qabda turte. Fireendiin kiyya maqaan amma maqaan hin mudhiisi. Mire rakkoon qabu. Wajjirree eenyee biddeena barbaree keessattu kannee. Wajji nyaatani? Hayyee. Wajjin nyaannee akkanattu oka kaayyannee. Maal fakkaatan? Reetota duuka deemtu Biddeena fi bishaan. waliin bashannananii. Siinqee jechuudha. Barbaree Barbaree biddeena akkana goone jidduun naqannee yaanee eeruu dhanyee reeno eeruu namaa seentisoo nuti taphannu mana jaarrannee. Guyyaa meeqa situ mutummaa? Guyyaa meeqa? Mana jaarrannee. Aishee. Shiita akkanaa kana. Mana jaarrannee. Mana jaarrannee keessatti maal fakkaata? Cinciciifnee taphannee. Hojii ciciiftan malee waan akkana illee jechuudha. Maal dalagan wajjumaan taphatanii barumaa uummatota akka hin balleessine wajjin. baay'ee jaallata turte atisa. Isa turre si jaalata moo si turre jaalata? Anaatti irra jaalata. Baay'ee jaallata. Wajjirreenyee uummaan teenya isaa dhufte yoo nuun jette. Isin ciciisaatiin ooltan guyyaa guutuu roonni immoo midhaan nyaataa bade wallaahi billahi. Garaa nu balleessiti. Qoree hundeenya. Asaati kanaafin amma isa yaadatteetiin kanaaf na didaarte jechuudha. Zayituun hin jiru ganda kan. Zayituunaa fi maangoo. Hin jira magaalaa jira. Jira naaf na siif Akka magaalaan fadhu. Takkana leeratan akkana olu taananii muratan isaanii. Baadiyyaa. Sana immoo gaafa biyya galtan bashannantanii kutattu rakkoon qabu ree. Hin jiru as. Asin jiru. Ani bas deemu. Bakka kasillee siin geessedhani. Atamma naagalee raayyu Adaamii kana adda dhoofannee qoreen hundi harkana fixxee nyaanne. Isa wajjin moo? Ani isaafillee akkana addaan banee akkana afaan kaaf wajjin nyaanne hunda. Baay'ee wal jaallattu jechuudha warra. Akkamitti walirraa fagaattan irree faayo? Akkamitti walirraa fagaattan? Inni ammaan tana na dhiiseeti. Miyyoo takka fuudhee miyyoo ganda keenyaa takka. Anilleen uummanti reen eeginnaa jettee reen yeroo namaa seentee na tumnaan. Asumatti rafee giseen as argin beeku. Erga yeroo sanaatti ati of hin beektu jechuudha. Mana geellee xiyyaa faa dhaqee. Mana geellee xiyyaa faa rafu. Mana Yuusuf ofirratti arge Oromoo warra olii.
Shi. Ati yeroo dammaqxu jaalallee kee bira hin jira faaseeta yeroo sana garuu Yoo nama biraatti bira jira. akkasii miti. Hanqiseen as Yeroo ka'u. yeroo riba Yeroo ofiin anjitti jeeyoon ol ka'u. yeroo riba kaasan mana jaalallee keessan mana achitti ijaarratan san Manni ijaarranne isaan. waan achi turseete. Achitti gaamee maal fa'aa dabarsitan mee seenaa garaa nama nyaatu waan akka fiifaa hojjettanii isa wajjin. Biddeena nyaannee bishaan. Biddeen kan ofii Bishaan guddoo akkana jiru san gartee. Ndaaktanii? Bashannantanii gaatirri. Maashaallah. Taphannee finnee firra. Hin dagatamu warra wanti ijoollee. Amootu ilaallu kaanii makiineen gartee bakka tu'atti barbaadu si geessu. Ammallee waan akka dhagaa akkanaa bashan wal darbatanii akkana taphatan san hunda Maaliiti maal jettanii? Shantee jennaan. Xaaxarii moo takkiidhasi? Nuti shantee jenna. Shantee. Shantee Fuurshee. nama garafanii bar. Fuurshee. Akkana godhanii mi? Fuursheedha bar akkanatti. Eeyyoo. Tokko tokkoon funaananii. An san hundan taphachuu fada. Ati boru gabbeeti. Alaanaa fi ganama wajjin taphanna naafeeti. Ilaanaa fi ati miti naafee khayriyaa. Garuu faayoo seenaa jaalala keessanii sana miidiyaa gurguddaa faatu argite hin dubbattu. Turratti si affeeranii si waamanii waan achirratti dabarsite waan hunda OBN faarratti hammatu si gaafatanii hin deebissu. Maal jetteeti? OBN maal? OBN jechuun Miidiyaa. miidiyaa sagalee uummataa kan jedhamu tokko jira. Ani hin beeku yoo khayriyaa fi isin agarsiiftan malee ani hin beeku. Si agarsiifna yoo si barsiifna miidiyaa sana. An bar ummanti saame garree oofna saa jaarree oofne saa kudhan akkana bakriifafaa gisee jaanu jiran kalla. Guyyaa achi lafa dhiitaa ooltanii. Tole faayoo. Anammaan tan dadhabee keetiin deema. Miidiyaan maalaati? Miidiyaan an jetta. Rakkoon qabu sun sin barsiisaa gaazexeessotatti himee gaazexeessonni waamanii gaafiif deebisii wajjin godhu. Anammaan tan niin deema. Huccuu tanaa achi kaayyadheetiniin. Achi kaaddoe. Sitti toleedha miti? Bakka gammadde maashaallah. Ammallee kana caalumsee fida ishee. Waan jiru waan hundayyuu sii bitaa waan tokko hin sodaatin. Waan akkana godha sallaa. Ayyee sii. Sii fida. Deemtee? Yaa Rabbi maana qabdee nufi.